Akkam jirtu hordoftoota keenya har'a guyyaa irraa immoo qormaata saayinsii bultii addaas gosa barnoota saayinsii qabannee isiniif dhufnee jirra. Yaada keessan irratti hundaa'uudhaan saayinsii qabannee isiniif dhufnee warroonni mana kanaaf haaraa taatan mana kanaa sabiskiraayib gochuu hin dagatinaadha. Asumaanuu qormaata bultii addaa gosa barnoota isin barbaadan isiniif fidna. Saniifuu mana kana sabiskiraayib godhaa. Wanti nuyi isinirraa turreef egaa mana kana numa laaltanii malee mana kana sabiskiraayib hin gootanii saniif jecha nuyis boodatti duuba deebinee akkuma beekamu amma dura gosa barnoota afaan Oromoo paartii tokkoffaa fi lammaffaa isiniif hojjennee jirra. Kunoo barnoota saayinsii immoo gosa barnoota saayinsii waliigalaa paartii tokkoffaa isinii qabnee jirra. Paartii lammaffaan itti fufaa asumaan mana kana sabiskiraayib godhaa. Egaa tokkoffaarraa yookaan qormaata seensa manneen barnoota bultii addaa ifaa baruu waamaa sadarkaa lammaffaa gosa barnoota saayinsii waliigalaa koodii gosa barnoota duwwaa 5 baay'ina gaaffilee 20 jedha. Jalfama gaaffilee armaan gadiitti dhiyaataniif filannoon kenname keessaa qubee deebii sirrii qabate filachuun waraqaa deebisii irratti gargaachisedha. Tokkoffaan maal jedha? Kanneen armaan gadii keessaa filannoon qaamolee safartamoo fiizikaalaa bu'uuraa qofa qabu isa kami? Bu'uuraa qofa qabu isa kami jedha. Bu'uuraa qofa qabu isa kami? Bu'uuraa qofa qabu isa kami jedha. A. Hanga yeroo humna qabee. B. Dheerina tempereechara yeroo cimina ifaa. C. Hamma maatarii bal'ina rokkina tempereechara. D. Kaarentii elektirikii hanga humna dheerina. Deebii sirrii kan qabatee jiru dheerina tempereechara yeroo cimina ifaati. B ta'a jechuudha. Gaaffii lammaffaa kanneen armaan gadii keessaa sudoowwan citaa atoomawaa waliin wal qabatee kan sirrii ta'e kami jedha. A. Atoomiin chaarjii dhabeessa keessatti lakkoofsi niwutiroonii fi pirootoonii walqixa. B. Atoomii keessatti pirootoonii fi niwutirooniin niwukilasii keessatti argamu. C. Elektiroonii suudoo chaarjii negatiivii qabuu fi niwukilasii keessatti argamudha. D. Niwutirooniin suudoowwan atoomii keessaa isa salphaa fi chaarjii dhabeessa ta'edha. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Atoomiin keessatti pirootoonii fi niwutirooniin niwukilasii keessatti argamu kan jedhudha. Gaaffii sadaffaa atoomiin 75 fi 75 lakkoofsa hangaa 33 lakkoofsa atomawaa 33 qabu maali jedha? A. Elektiroonii 33 fi niwutiroonii 33 qaba. B. Elektiroonii 42 fi niwutiroonii 75 qaba. C. Niwutiroonii 42 fi elektiroonii 33 qaba. D. Niwutiroonii 33 fi elektiroonii 42 qaba. Deebii sirrii kan qabatee jiru C. Niwutiroonii 42 fi elektiroonii 33 qaba kan jedhu kana caarra kan jirudha. Gaaffii afuraffaa foormulaan alkaayinii kaarboonii 39 qabu kami jedha? Kaarboonii 39. A. Kaarboonii 39 haayidroojinii 76. B. Kaarboonii 39 haayidroojinii 78. C. Kaarboonii 39 haayidroojinii 80. D. Kaarboonii 39 haayidroojinii 82. Saniifuu deebii sirrii kan qabatee jiru gabaabumatti A. Kaarboonii 39 haayidroojinii 72 foormulaa isaanii beektanii gaa'ii. Gaaffii shanaffaa haayidrookaarbooniin maqaa fi foormulaa isaa sirriin wal qabate isa kami? A. Kaarboonii 5 haayidroojinii 12 peentinii. B. Kaarboonii 7 haayidroojinii 14 heepteenii. C. Kaarboonii 8 haayidroojinii 14 heekseenii. D. Kaarboonii 3 haayidroojinii 8 pirooppeenii. Deebii sirrii kan qabatee jiru D. Kaarboonii 3 haayidroojinii 8 pirooppeenii kan jedhu. Maaliif kaarbooniin 3 3 baay'isuu 2 6 waan ta'eef 6 da'uu 2ti haayidroojiniin 8 D. Deebii sirriidha jechuudha. Gaaffii ja'affaa lakkoofsa 6tti mul'atu. Firiin wal nyaatinsa keemikaalaa armaan gadii kan hin taane kami jedha? Firii wal nyaatinsa keemikaalaa armaan gadii kan hin taane kamii jedha? Gaaffii ja'affaan firii wal nyaatinsa keemikaalaa armaan gadii kan hin taane isa kami jedha? Kaalsiyem dhifama pootaasiyem kaarbooneetii ida'uu salfarik asiidii jedha. Kan hin taane firii isaa A. Bishaan. B.
kaalshiyeem oksaayidiidha. Caan kaarbooneetiidha. Daan kaalshiyeem salfeetiidha. Asumatti karaa gabaamatti deebii sirrii deebii isaa kan hin taane baa kan jedhu kana jechuudha. Baan firii walakkeessaa hin ta'uu hin danda'u. Gaaffii torbaffaa goloota onnee namaa keessaa kan gara waliitti argaman kami? A. Veentirikilii mirgaa fi veentirikilii bitaa. B. Orokilii mirgaa fi veentirikilii mirgaa. C. Veentirikilii bitaa fi orokilii bitaa. D. Orokilii bitaa fi orokilii mirgaa. Deebii sirrii kan qabatee jiru orokilii bitaa fi orokilii mirgaa kan jedhu daa taha jechuudha. Gaaffii 8ffaa kanneen armaan gadii keessa dhiiga kan tarsuun dhiigni akka hin dhangala'ane kan ittisu isa kami jedha. A. Pilaatileetota. C. Seelota dhiiga adii. B. Seelota dhiiga adii. C. Seelota dhiiga diimaa. D. Pilaazmaa. Deebii sirrii kan qabatee jiru A kan jedhu kana ta'a. Gaaffii 9ffaa albuudota guddina biqilootaaf baay'ee barbaachisoo ta'an qofa kan qabu isa kami? A. Salfarii, kaalshiyeemii, pootaashiyeemii. B. Ayiranii, booranii, kilooriinii. C. Foosfarasii, koopparii, maagneziyeemii. D. Naayitiroojiinii, maagneziyeemii, moolbideemii. Deebii sirrii kan qabatee jiru A. Salfarii, kaalshiyeemii, pootaashiyeemii kan jedhu kana ta'a. Boqonnaa 7 keessaa ba'edha. Pilaaneetota. Gaaffii 10ffaan pilaaneetota jiran keessaa hammaan hunda caala guddaan isa kami? A. Jupiterii. B. Saatarnii. C. Lafa. D. Yuuraanusii. Deebii sirrii kan qabatee jiru A. Jupiterii kan jedhu kana ta'a jechuudha. Egaa warroonni amma yoonaatiin hojii turtanii mana kana sabaskiraabii godhaa. Kutaa lammaffaan akkuma agartan gaaffii 11ffaan kun as jira. Itti fufa jechuudha. Gaaffii hanga 20tti jira. Itti isiniif fufna. Mana kana sabaskiraabii godhaa. Yoo fedha qabaattan akka gaaffii isiniif dhufu barbaaddan mana kana sabaskiraabii godhaa isiniin jennaa.